Ayyaanni Faraarri Waaqayyoo namoota sagalee kana dhaggeeffattan hundumaa fi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani Waaqayyoof galatu malee nagaa koodha. Gidduutti badeen ture yeroo darbee mata duree dibamuudhaa fi dibata jedhu walii wajjiniin kutaa tokkoof kutaa lama gabaabaatti dubbii Waaqayyoo irraati waliin barataa turre. Har'a kutaa sadaffaasaa itti fufna jechuudha. Kutaa tokkoof kutaa lama keessatti egaa dibata jechuun maal jechuu akka ta'e, dibati kuni kakuu moofaa keessatti maal fakkaata kan jedhu keessumaa kutaa tokkoffaa yeroo baranne ilaalaa turre. Kutaa lammaffaa keessatti immoo dibati kakuu haaraa maal akka fakkaatu, kakuu haaraa keessatti eenyutu dibamaa, kakuu haaraa kana keessatti maaliin dibamuu, kakuu haaraa kana keessatti bu'aan dibataa maal akka ta'e qabxiiwwan muraasa kaafneetu sagalee Waaqayyoo irraas waan tokko tokkoon caqasa tokko tokko walitti finneetu ilaalaa turre jechuudha. Egaa kakuu haaraa keessatti inni dibame Yesuus akka ta'e, isa mataa waldaa kiristaanaa akka ta'e, inni dibamuu isaarraa kan ka'e hojiiwwan kakuu moofaa keessatti jalqaban fiixaan ba'umsa argachuu isaanii, keessumaatti hojiin lubootaa fiixaan ba'umsa argachuu isaa, hojiin raajotaa fiixaan ba'umsa argachuu isaa, hojiin mootummaa garuu ammallee fiixaan akka hin baane, Yesuus mootii moototaa gooftaa gooftotaati amma. Haa ta'uyyuu malee inni kun nama hundumaa irratti mul'ataa miti. Guyyaa tokko garuu Yesuus mootii ta'uunsaa, Yesuus waaqa waaqotaa gooftaa gooftaa ta'uunsaa beekamuudhaaf akka jiru macaafa qulqulluun hin dubbata jechuudha. Egaa kutaa dhuma lammaffaa kana keessatti keessumaatti Kiristoos isa dibame akka ta'e, Kiristoos jechuun Yesuus jechuu miti, Kiristoos jechuun isa dibame jechuudha. Yesuus jechuun immoo fayyisaa jechuudha. Isa dibame isa adda baafametu fayyisuu akka danda'u, keessumaatti maqaan Kiristoos jedhu kuni maqaa namummaa isaa wajjin dabalame akka inni waamamaa ture. Keessumaatti Yesuus hojii raajotaa akka inni fiixaan baase, kana jechuun Yesuus raajonni kakuu moofaa keessatti warra afaan Waaqayyoo ta'anii namaaf waaqa gidduu turan, afaan raajonni dubbatan yookaan waan raajonni dubbatan jechuun wanta Waaqayyoo dubbatu jechuu akka ta'e macaafa qulqulluun immoo Ibroota keessatti boqonnaa tokko keessatti gaafa dubbatu Waaqayyoo bara isa dhumaa kanatti ilma isaatti nutti dubbate, kanaan dura garuu raajotaan nutti dubbataa ture wanta jedhuudhaafi. Yesuus immoo kakuu keessumaatti hojii lubummaa keessaa inni guddaan aarsaa dhiyeessuu ture. Aarsaa dhiyeesseetu Waaqayyoodhaaf nama akka isaan walitti araaraman gochaa akka turanii. Yesuus immoo ofiisaaf isa aarsaa dhiyeessuu, aarsichas ta'eetu Waaqayyoodhaaf nama walitti araarsee, kanaaf dhiiga isaa dhangala'uu isaa sanaatiin Waaqa kanaaf lafa kanarratti nagaan akka bu'ee isa kana ilaalaa ture jechuudha. Egaa dibati kakuu haaraa keessatti gabaabaadhumatti kan akka fakkaatu ilaalaa ture jechuudha. Yesuus egaa masiin kun dibamuun isaa maalii fi kaayyoon dibamuu Yesuus, kaayyoon dibamuu yookaan kaayyoon adda baafamuu Yesuus, hafuura qulqulluutiin adda baafamuunsa, hafuura qulqulluutiin dibamuun Yesuus maaliif isa jedhuudhaa fi qabxii gurguddaa tokko hafuuraan birmaduu baasuu, cubbuurraatii furii argamsiisuudhaaf, fayyina kana immoo du'aa ka'uu isaatiin mirkaneessuudhaaf jedheetu isa kana macaafa qulqulluurraatii akka inni dubbatu ilaalaa ture jechuudha. Egaa kutaa har'aa kana amantoonni dibamaniiru kan jedhuun jalqabna jechuudha. Amantoonni dibamaniiru akkuma Yesuus mataa waldaa kiristaanaa ta'e, dibati immoo mataa irratti akkuma dhangala'u, matichi inni waldaa kiristaanaa ta'e, inni waldaa kiristaanaa irratti aboo qabu kun immoo isa dibame ta'eera. Kanaaf egaa dibati amantootaa dibata qaama bakkee irratti argamu osoo hin taane karaa hafuura qulqulluutiin kan raawwatudha. Dibati amantootaa, amantoonni warri qaama Kiristoos ta'an, Yesuus Kiristoosiin namni dhugeeffate, Yesuus Kiristoos karaadha dhugaadha jedhee amanee lammaffaa kan dhalate hundumtuu qaama Kiristoos waan ta'eedhaaf, mucaa Waaqayyoo waanta ta'eedhaaf dibati isaa qaama irraa bakkeedhaan waan mul'atu osoo hin ta'in dibata hafuura qulqulluutiin kan raawwatudha. Roomee boqonnaa 8:11 dubbachuu dandeessu. Kanaaf kakuu haaraa keessatti zayitiidhaan yookaan zayitii bakkeedhaa suuqiidhaa bitamuun, gabaa keessaa bitamuun waldaa kiristaanaa keessa yeroo ammaa kana akka barbaadanitti chabachabanii ittiin duroomaa jiran kanaatiin miti jechuudha. Dibati kakuu haaraa keessatti amantoonni ittiin dibaman hafuura qulqulluutiin malee zayitiidhaan miti. So zayitiidhaan dibamuunis hin jiru, namni zayitiidhaan dibus hin jiru. Macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti namni nama dibe tokkollee hin jiru. Namni zayita mataa namaa irratti dhangalaase tokkollee hin jiru. Har'aa kaasee ani raajii si godheera, har'aa kaasee ani abaluun si godheera jedhee
zayitii cuggee tokko fuudhee mataatti kan dhangalaase ergamaan hin jiru. Kanaafiyyuu dibati inni kakuu moofaa kana kakuu haaraa kana dibata isa hafuura qulqulluutiin kennamedha jechuudha. Kanaaf akkuma Iyyesuus mataa waldaa kiristaanaa dibame amantoonni immoo dibata kanarraa qooddataniiru. Akkuma kakuu moofaa keessatti macaafa faarfannaa 133 lakkoofsa 1 hamma 3tti dubbatu dibati inni Aaroon irraa suni inni mataa Aaroon irraa suni akkuma gara areeda isaatti gadi dhangala'u, akkuma gara morma isaatti gadi dhangala'u, akkuma gara qaamota isaatti gadi dhangala'u Iyyesuus adda baafamuu hafuura qulqulluutiin adda baafamuu isaa irraa kan ka'e amantoonni qaama isaa ta'an karaa hafuura qulqulluu dibata kana qooddataniiru jechuudha. Kanaaf egaa dibati silumayyuu tokko hojiidhaaf adda ba'uudha, lammaffaan humna hojii argachuudha, sadaffaan immoo wanti dibame suni kallattiidhaan hojiirra akka oolu akka beekamuudhaa fi simboodhaaf ayyaana Waaqayyo akka argataniidhaaf beekamtii kennamuudha jechuudha. Kanaaf egaa kiristaanni tokko yeroodhuma dibatu, yeroodhuma amanu yookaan immoo yeroodhuma Yesuusitti amanu dibata isa jedhame kanarraa akka inni qooddatee jiru argina jechuudha. Kanaaf macaafi qulqulluun kutaa ka'umsa keenya jalqabaarraa gaafa dhannu Yohaannis irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27 irraati isin isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu jedha. Isa qulqulluu sanaan dibamtanii eenyuun qulqulluun kun laata? Isa qulqulluun kun inni qulqulluu ta'e kun Iyyesuus ilma Waaqayyooti. Sababii Iyyesuus Kiristoos hojii fayyinaa nuuf hojjeteef jecha hafuurri qulqulluun warra fayyaniif kennameera. Sababii Iyyesuus hojii hundumaa fiixaan baasee nama qulqulluu kan qajeelaa gochuu danda'eef jecha hafuurri Waaqayyoo akkuma inni wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti abdachiise hojii ergamootaa boqonnaa 2 irrattis immoo beeksifame sanatti namni ilma Waaqayyoo Iyyesuusitti amanu kamiyyuu hafuura Waaqayyoo of keessaa qaba. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman isaan ijoollee Waaqayyoo ta'u yookaan immoo jedhamudha wanta jedhudha Roomee boqonnaa 8 keessatti jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa isheen kan qulqulluu kan Kiristoos taate, isheen qaama Kiristoos taate sababii Iyyesuus Kiristoos waan hundumaa fiixaan baaseedhaa fi hafuura qulqulluu of keessaa qabdi. Hafuura qulqulluu qabdu kanaan immoo maal taati jechuudha? Dibata kana fudhatteetti yookaan immoo dibata kana fudhatteetti jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluun keessaa baasee Yohaannis gaafa barreessu isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu jedha. Qulqulluu isa jedhu kana kan afaansaa keessaa baasee dubbate Maatewos boqonnaa 4 irratti jechuudha. Eenyudha? Seexana jechuudha. Seexanni Yesuusii waan beekuudha, Waaqa ta'uusaa waan beekuudhaa fi inni qulqulluu sun Yesuusidha jechuudha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti zayitiidhaan dibama, kakuu haaraa keessatti dibata zayitaatiin dibamuun hin jiru. Waa'ee dhumti dibataayyuu wanti ol kaafame dubbatamuuf hin jiru. Egaa akkuma beekamu jaarraa 21ffaa kana gara jalqabaatii kaasee biyyoota Afrikaa kanaadha, biyyoota Awurooppaa xiqqoo tokko keessumaatti immoo irra jireessatti Afrikaa lixaa amma deemee gara Afrikaa baha kanatti kan dhufaa jiru inni waa'ee barsiisa prosperity gospel yookaan immoo barnoota yookaan immoo doktiriinii badhaadhummaa yookaan wangeela badhaadhinaa wanta jedhamu kanaa wajjin kan wal qabatu Afrikaa keessatti sirna hannaa ta'eetu yookaan immoo siistemii ittiin namni tokko duroomuu danda'u ta'ee mul'atee jira jechuudha waa'een dibata kanaa. Kana jechuun maal jechuudha? Dibati kuni maqaa garaagaraa kan qabu, dibata daldalaa, dibata tajaajilaa, dibata eebbaaf, milkaa'inaaf, fayyinaaf maqaa jedhamutti moggaafame. Namni dibata kana fudhate hin fayyaa, namni dibata kana itti fayyadame hin duroomaa, namni dibata kana irraa fayyadame milkaa'ina argataa maqaa jedhuudhaani amantoota baay'ee karaa kanaatiin dogoggorsaa jiru jechuudha. Kun keessumaatii Afrikaa keessatti lixa Afrikaa irraatti jalqabee amma haga biyya keenya ga'utti wanti kun bal'alee jechuudha. So tokkoof tokko dibati nama fayyisu hin jiru. Tokkoof tokko dibati jireenya namaa jijjiiru hin jiru. Tokkoof tokko dibati nama sooromsu yookaan mana namaa bitu yookaan daldala namaatiif fooyyessu tokkoof tokko hin jiru. Kun hundumti isaayyuu feekii yookaan immoo soba jechuudha. Namootatu ittiin duroomuudhaaf jedhee kana godha jechuudha. Kanaaf haga
bakkeedhaa daldalaa suuqii daldala tokkooti qodaa xiqqoo ishee birrii 70-80 dhibbaan bitanii aga birrii 10,000-20,000tti gurguruun kuni daldala jechuun fayyinni achi keessa hin jiru. Macaafi qulqulluun kan dubbatu waaqa jalaa maqaan ittiin fayyuudhaaf nu kenname eenyuyyuu waadha jedha, Iyesuus Kiristoos duwwaadha jedha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti immoo waaqayyo malee fayyisaan hin jiru kan jedhu barreeffamee jira jechuudha. So kanaaf egaan keessumaati fakkeenyaaf amma yoo wanti suni barsiisii prosperity gospel kun keessumaati inni ijoo guddaansaa siistamichi kan inni ittiin siistama hannaa ta'u kan namni irratti naqqa'uu hin dandeenye inni guddaanii isa waa'ee amma amantoonni dibamanii jiru. Amantoonnis akkuma kakuu moofaa kakuu haaraa keessatti macigalee waaqayyo dubbatu dibata kanarraati nama hundumaa amantaa hundumaatu qooddatee jira. Namni hundumtuu hafuura qulqulluu of keessaa qaba. Kutaa jedhu kana maal godhu isaanii nama tokko duwwaa akka inni of baasu, akka inni fiigar ta'ee mul'atu, akka inni jalqaba irratti mul'atu taasisu jechuudha. Isuma duwwaatu raajaa, isuma duwwaatu barsiisaa, isuma duwwaatu hojii hafuura waldaa sana keessaa geggeessa, isuma duwwaatu beeka, waaqayyo isa duwwaatti dubbata, waaqayyo isa duwwaatti mul'ata agarsiisa. Amantoota warra kaanoo, amantoota warra sagajjallaa jiran gidduummoo garaagarummaa guddaatu iyyuu jira. Isaan arguu hin danda'ani, isaan waa'ee isaaniiyyuu beekuu hin danda'an jechuudha. So maaliif maayirraa kan ka'e kan dibame nuyi, dibati furdaan kan nurra bu'e nuyidha. Isin hin dibamne amantoonni dibata hin qabani wanta jedhu yaada jedhu of keessaa qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal jedhanii amanu dibati kan keenyaa fi dibati kan warra kaanii adda. Tokko miti walitti iyyuu hin dhufu. Kanaaf waaqayyo anuma duwwaatti dubbataa jedhu. Kanaaf falaaj qoraaciini mana sanaa yookaan waldaa sanaa isa duwwaa ta'a jechuudha. So amantoota akka amantoonni nyaata dhiyeessanii yookaan immoo dhiyeessii kan dhiyeessuuf isaanii fi nama sanaa fi amantootadha. Isaan immoo ta'anii nyaatu jechuudha. Kanaaf fakkeenyuma yoo akka isiniif ta'uudhaaf mana namoota warra akkasii tajaajiltoota warra jedhamanii manni isaanii mana gatii qaaliidhaan guutame, meeshaa mi'a gatii qaaliidhaan guutameedhaan jiraatu, konkolaataa gatii qaalii oofu, sa'aatii gatii qaalii hidhatu. Waan isaan godhan hundumti isaanii gatii isaa istaandardiin isaa kan namoota biyya kanaa wajjin waliin fakkaatu jechuudha. Amantoonnoo mana isaan jiraatan, jireenya isaan jiraatan, haala bayuuf galuu isaanii, sirna isaan ittiin jiraatan gaafa ilaaltan hiyyummaadha jechuudha. So isa kana kan fide maal jechuudha? Raajota kanaaf yookaan immoo ergamoota warra jedhamanii maqaa moggaafatanii waan kana hojjetaniidhaa fi halkaniif guyyaa waan hojjetan isaanii waan dabarsaniidhaaf jireenyi kun isaan mudata jechuudha. So inni kun guutummaa guutuutti dubbii waaqayyootiin gaafa ilaalamu kan kiiloo hin kaafne, kan madaala hin kaafne, sagalee waaqayyoo akka hin taane, waaqayyo isa kana akka inni cigaa'u hundumtuu beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf egaa macaafi qulqulluun kan inni jedhu dibati kun tokko akka ta'e, innis immoo dibata hafuura qulqulluurraati akka ta'e, kennaan hafuuraa garuu adda adda akka ta'e ilaala jechuudha. So namni dibamu kun egaa namni dibamu kun yookaan namni dibata isa kana qooddadheera jedhu kuni kennaa garaagaraa qabaachuu akka inni danda'u ilaala jechuudha. So kanaaf egaa macaafa qulqulluu keessatti dibanni tokko akka ta'e dubbata jechuudha. So innis isa qulqulluu sanaan dibamuu akka ta'e, waaqayyo duwwaatu immoo nama dibuu akka danda'u Qorontoos 2:1 irratti hojii kanaaf kan nu dibe waaqayyoodha jedha Phaawulos. Hojii kanaaf kan dibe Phaawulos jedha jechuudha. So kanaaf hundumtuu dibate kun guutummaan isaa kanaaf egaa dibate kun isa tokko qofa akka ta'e, innis immoo hafuura qulqulluutiin adda baafamu akka ta'e jechuudha. Egaa amantoonni gaafa dibamanii maayini hojiin isaanii akkuma Iyesuus Kiristoos hojii namni kabiraayyuu hojjechuu hin dandeenye ofii isaatii qofa hojjechuudhaaf gara biyya lafaa kana akka dhufe yookaan kanaaf akka dibame adda baafame, amanataanis gaafa dibamu dibati kun cal jedheedhuma gara isaa dhufa yookaan immoo dibameera jedhamee mataa osoo hin ta'in ayyaana yookaan immoo araara yookaan simboo waaqayyoo fudhateetu hojii waaqayyootiif adda baafama jechuudha. Akkuma qaamni miiraa keenya yookaan immoo qaamonni nama hundumtuu hojii mataa isaatii qabu, amanataanis Yesuus Kiristoositti amanu guutummaatti maal of keessaa qaba? Dibata kanarraa kan ka'e hojii mataa isaatii qaba jechuudha. Hojiin inni hojjetu kuni yookaan tajaajiluu danda'a, yookaan gargaaruu danda'a,
yookaan geggeessuu ta'uu danda'a, yookaan lallabuu ta'uu danda'a, yookaan barsiisuu ta'uu danda'a, yookaan gorsa ta'uu danda'a. Macaafi qulqulluun akkuma Roomee boqonnaa 12 akkasumas immoo Qorintos boqonnaa 12 irratti dubbatu, Efesoon boqonnaa 4 irratti akkuma dubbatu, Waaqayyo kan inni amantoota dibeef hundumaas iyyuu hojii mataa isaaniitiif jechuudha. Hundumtuu tajaajilaadha jechuudha. Egaa humni dibataa kun hafuura qulqulluu irraati. Humni dibata hafuura qulqulluu kun maali yoo jenne tokko geggeessaadhaaf humna tajaajilaa nuuf ta'a. Jechuun hafuura qulqulluutiin gaafa dibamnu hafuurri Waaqayyoo kuni waan itti dibamne sana waan ittiin adda baane sanaadhaaf geggeessaa nuu ta'a. Yookaan isatu waan hundumaa akka nuti dubbannu godha. Fakkeenyaaf amanataan tokko kennaansaa barsiisuu yoo ta'e namni kun akka inni barsiisuuf waan inni barsiisu akkamitti akka inni barsiisu eessarra ba'e eessarra akka inni galu eessaatti jalqabe eessaan akka inni xumuruudhaaf kan nama kana gargaaru hafuura qulqulluudha. Akkasumas immoo nama kana humna kan kennu, humna ittiin dhaabatee barsiisu, humna ittiin mormii danda'ee, humna ittiin lola danda'ee, humna ittiin ayyaanni Waaqayyoo akka isaaf baay'atuudhaaf humna argate, humna tajaajila akka inni fudhatu godha. Humni dibataa hafuura qulqulluu kun. Inni kan biraan immoo amantoonni akka isaanii simboodhaaf ayyaana argatan godha. Hafuurri qulqulluu kun fuula namaa duratti simboo akka argatan, fuula namaa duratti ayyaana Waaqayyoo akka argatan. Sababiin isaas kennaan hafuura qulqulluu inni nama keessa kaa'u kuni hojii nama biraa madde yookaan immoo hojii qaama biyya lafaa kana keessaa madde miti. Hojii Waaqarraati, hojii Waaqayyooti, hojii hafuura qulqulluuti. Kanaaf iyyuu maal barbaachisa? Fudhatamummaa akka argatuudhaaf simboota barbaachisa. Maal isa barbaachisa? Ayyaana isa barbaachisa. Dandeettii argachuudhaaf, humna ittiin tajaajilu argachuudhaaf, nama biratti fudhatamummaa argachuudhaaf, waan kanaadhaaf waan tajaajilu yookaan waan dubbatuudhaaf recognition argachuudhaaf simboodhaaf ayyaana isa barbaachisa. Inni kan biraan immoo hafuurri qulqulluu kun yookaan immoo humni dibataa kun Kiristoosin nama keessatti beeksisa yookaan immoo hin barsiisa. Ergaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 20-22 Kiristoos eenyu akka ta'e kan beeku. Kiristoos Iyyesuus nama guutuu ta'uusaa, Waaqa guutuu ta'uusaa, bara baraan jiraachuusaa, foon uffate, sagaleetu foon uffate sagalee gara biyya lafaa dhufe foon akka inni uffate. Isa kana adda baasee kan barsiisu eenyudha? Hafuura qulqulluudha. So kanaaf warra dibaman kanatu, warra hafuurri qulqulluu dibe kanatu, warra hafuurri qulqulluu adda baase kanatu Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e beeka. Isarraa kanaaf namni hin dibamne kariiti iddoo jiraattaniiti, waldaa keessan keessaati yookaan naannoo jiraattan keessaati Iyyesuusin hin beeku taanaan, Iyyesuusin hubachuu hin danda'u taanaan, Iyyesuusin beeksisuu hin danda'u taanaan, Iyyesuus Waaqa guutuudhaaf nama guutuu ta'uu isaa, inni fayyisaa nama hundumaa ta'uu isaa adda baasee dubbachuu hin danda'u taanaan namni sun maal hin taane jechuudha? Hafuura qulqulluu kan isa qulqulluu sanaan hin dibamne jechuudha. Dibata hafuuraa kana hin arganne waanta ta'eedhaaf namni kun Yesuusin dhugaa bu'uu dadhabee jechuudha. Kanaaf Iyyesuusin nu beeksisa. Kanaaf egaa hafuuraan dibamuun kun ayyaana Waaqayyoo kana fudhachuu akka ta'eedhaa fi dibati hafuuraa kun immoo hafuura Waaqayyoo akka ta'e isa kana sagalee Waaqayyoo waan dubbatuudhaaf egaa waa'ee dibataa gabaabaadhumatti waan kana irratti dubbachuu barbaade. Ayyaanni araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kutaa biraa yookaan mata duree biraatiin walitti deebinaa. Shaaloom.